Haaya akkam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kootiitti kan dhuftanii subscribe gochuun dagatinaa, like gochuun dagatinaa, yoo jaalattan immoo namoota biraatiif illee share gochuun dagatinaa. Egaa chaanaalii kiyyaan akkuma beektan waa'ee jaalalaa akkasumas immoo akkaataa rifeensa keenyatti guddifachuu dandeenyu, akkaataa qulqullina keenya ittiin eeggachuu dandeenyu amman beeku tokko jechuudha. Amman beeku tokko isiniif share godha jechuudha. Isin caaleetii miti kanaan isiniif share godhu garuu waan ofii kiyaan fayyade tokko fakkeenyaaf waan mataatti dibatan yookiin waan fuulatti dibadhee natti tole tokko akkasumas immoo na fayyade tokko isiniif share godha jechaadha. Kanaafuu baay'een keessanis fayyadamaa jirtu. Anillee nan gammada jechuudha. Waan tokko akka nama fayyade yoon hubadhu yoon bare anillee nan gammada. Kanaafuu commenting keessan na barbaachisa. Yaada keessan akka oduun dagatinaa jechuudha. Commenting irratti keessattuu gara TikTokitti dhuftanii warri subscribe na gootanii yaada kiyya na deeggartan baay'ee tokko sin jaaladha. Warri immoo akkasumas immoo na arrabsitan jirtanii Omar rakkoon hin jiru. Isin jajjabina kootii osoo isin jiraachuu baattaniiti akkamittan badii kiyya sirreeffadhan ture. Hunduma keessanuu sinan jaaladha. Sinan galateeffadha. Viidiyoon irraa ani isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Amaloota shamarranii keessaa akka dhiironni isaan jibban yookiin immoo irraa fagaatan kan godhu 8 isinitti hima jechuudha. Amaloota shamarranii badaa kan dhiironni irraa fagaatan yookiin immoo dhiironni akka isaan hin jaalanne akka isaan irraa fagaatan kan godhu amaloota shamarranii tan isinitti hima jechuudha. Dhiirri tokko akka irraa fagaatu yookiin akka inni hin jaalanne kan godhu amala keessan 8 isinitti hima. Amma dhumaatitti na waliin turaa viidiyoo kana itti fayyadamtu jechuudha. Inni tokkoffaan maalidha? Dhiira jechuudha. Abbaa manaa keetis haa ta'u jaalallee keetis haa ta'u yoo hin caqacaqxaa taate iddoo akkasiin deemin, nyaata akkasiin nyaatiin, uffata akkasiin uffatiin, ebeelu faandee bira faandeemin kan jettu yoo taate yeroo hundumaa kun dhiironni hin jaalatan jechaadha. Meebii bakka inni deemu kun gadhee ta'uu danda'a bar garuu akkaataa ittiin sirreeffachuu qabda si galee miti. Waan badaa waggaa inni godhu hiriyoota isaan taane hiriyoota isaa amala badaa qaban bira yeroo inni deemu iyyeessan yookaan lolaan kan itti himtu taanaan yoomiyyuu abbaa manaa kee sirreeffachuu hin dandeessu. Akka inni si jibbu akka inni sirraa fagaatu taasista malee jechaadha. Kanaafuu ati immoo shamarran mala qabu. Shamarran mala beeku. Shamarran malli isaanii jechuudha. Malli isaanii bishaan waadamu maal jedhama? Dhugaa isiniin jedha. Shamarran kennaan isaanii guddaan waaqayyo biraa argatan mala jechuudha. Malli isaanii waan hedduu sirreessuu waan hedduu balleessuu hin danda'a. Waan gaariidhaafis waan gadheedhaafis itti fayyadamuu hin danda'anii shamarran mala guddaa qabu. Kanaan hin beekamu. Kanaafuu asitti itti fayyadami ka. Abbaa manaa kee sirreeffachuudhaaf itti fayyadami. Abbaa manaa kee amala badaa irraa deeffachuudhaaf itti fayyadami. Isinii galee miti? Yeroo baay'ee jechuudha iddoo garaagaraatti shamarranitti fayyadamu. Maaliif akka ta'e beektanii? Shamarran mala qabu. Bareedina isaaniitiin dhiira kamiyyuu mo'achuu hin danda'an. Dhiira kamiyyuu taqoxaxxaruu hin danda'an. Kanaafuu shamarran kan itti fayyadamuu qabdan jechaadha abbaa manaa keessaniif malee. Abbaa manaa keessan yeroo inni dhugaatii dhuguudhaaf hiriyoota isaa gadhee bira deemu waan badaa yeroo inni godhuu barbaadu garuu gab jettanii suuta jettanii amalaan deebistu malee itti hiitaniiti miti. Kanaafuu inni tokkoffaan ciqiccii yookaan immoo yeruma hunda lola hin jaalatan jechuudha. Ciqiqiin afaan oromootiin maal akka ta'e mee barreessa baay'een keessan hin beeku jechaadha. Kanaafuu ciqiqiin jaalatan jechaadha akka afaan kiyyaatti akka ani haasa'utti jechaadha. Inni lammaffaa immoo akka aadaatti kan kunuunsitu taanaan abbaa manaa kee siin jaalatu yookiin sirraa fagaata jechaadha. Fakkeenyaaf akka aadaatti yeroo siin jedhu maal jechuudha? Haati ijoollee isheetiif badduu miti. Haati ijoollee isheen kunuunfatti jaalatti akka itti qorruun barbaaddu. Ijoolleen isaanii karaarra yoo deeman akka gufuun jala dhamu barbaadu. Ati garuu jechuudha abbaa manaa keetiif akkasitti yoo kan taqoxaxxartu yookiin akkasitti kan kunuunsitu taanaan abbaan manaa kee sirraa fagaata. Hin jibba itti ulfaata. Abbaa manaa kee akka abbaa manaa keetiitti kan kunuunsuu dandeessu. Abbaa manaa kee akka abbaa manaa keetiitti ilaaluu kan qabdu malee abbaa manaa kee yeroo hundumaa sitti qorraa uffadhu nyaadhu sirriitti nyaadhu
amma inni isaan irraa fixutti yookiin gundoo irraa fixutti hin eegin nyaadhu bakka nyaadhu quufe yoo sin jedhe quufe garuu dirqama akka haadha sanitti eegde yeroo inni karaa irra deemu suutee jedhe akka makiinaan sin dhoofne akka gufuu sin dhoofne namoota wajjin akka walitti hin buune yeroo haasoftuu of eeggadhu waan akkas akkasiin jedhinaan abbaa manaa keessan okay maybe akka walloltu hin barbaaddu akka makiinaan isa dha'u abbaa manaa keenya hin barbaaddu garuu akka haadha sanitti yeroo ati bakka gabgab jetteetoo tan safassafteetoo akka inni kunuunsitu nama harmee isaa bira waan jirutti fakkaata kanaafu ati immoo haadha manaa isaati malee harmee isaati miti akka harmeetti ittiin kunuunsin abbaa manaa kee akka harmeetti ittiin taqqoxaxxaliin abbaa manaa kee yeroo dhaangali okay yeroo dhaangaluu qaba abbaan manaa kee yeroo dhaangaluu qaba garuu akka namoota wajjin walitti buuta akkas taata waan akkas akkasiin jedhinaan abbaa manaa keessan akka abbaa manaa keessaniitti kan kunuunfachuu qabdan malee akka haadhatitti waan kunuunsitu ta'e harmee isaa bira waan jirutti fakkaata akka ati haadha manaa bira akka haadha manaa isaa taate irraaffatee dubartii biraa irratti fuudhuu barbaada kanaafuu shamarran akka haadhaatiitti yookiin akka harmeetiitti kunuunsina abbaa manaa keessan inni afuraffaan immoo wanta tokko yoo isa caalte barumsaan ta'uu danda'a qabeenyaan ta'uu danda'a waan tokkoon isa caaltee jirta taanaan isaaf jedhina jaalata kanaafuu narraa fagaachuu hin danda'u nama bira shamarree bira deemuu hin danda'u jettee akkuma ta'e ittiin goggodhatiin abbaan manaa kee ammas ijaan hin arga ammas lukaan hin deema ammas akkuma duraanii san abbaan manaa kee akkuma si argee si jaalate shamarree biraallee jaalatu shamarree bira deemuu hin danda'a kanaafuu wanti si akkasii goggodhu hin jiru qabeenya kiyyaaf jedhee na jaalata wanta fikiruun deemu jetteetuma akkuma ta'e ittiin goggodhatiin amala kee ittiin jijjiirratiin amala gadhee ittiin argisiisin hin tuffatiin kanaafuu yoo ati akkas kan taatu ta'e qabeenyaan yookiin waa tokkoon isa caalte yookiin barumsa yookiin beekumsaan irra isa kan caaltu yoo taate ammallee kan si caaltu argachuu danda'a abbaan manaa kee kanaafuu isaaf jedhee na jaalata jetteetoo amma inni sirratti beekutti amala akkasiitti jijjiirrachuun qabdu jechuudha abbaa manaa keetitti. Inni shanaffaan immoo waqqasuu hin qabdu waqqasuu afaan Oromooti waqqasuu jechuun maal akka ta'e beeku ciqiccii waqqasuu waan akkasii afaan Oromoo keenyatiin akkasuma tanaasaa guddadhe kanaafuu kan waqqastu yoo taate fakkeenyaaf waa tokko gootee fi kaatee boodarraan akkana sii godheen jira fakkeenyaaf jechuudha dhukkubsatee yaalii isaatiif jechuudha waa gatii guddaa baastee hirta taanaan isa san kaastee erga inni nagaa ta'e erga fayyee wajjiniin jiraachuu jalqabdaniiti isa itti kaastee itti himta taanaan kuni abbaan manaa kee akkasii jibbu godha okay hin beeka bar hin daganne garuu yeroo hunda si yaadachiisuu qabaare hin qabu kanaafuu waa tokko erga gootee fi kaateti ati irraafadhu gonkumaayuu waan namaa goote tokko miti abbaa manaa keetiif namoota biraatiif illee waan gootan irraafachuu qabdan yeroo hunda yoo namatti kastaan ta'e kun akka amala gadheetti ilaalama jechaadha kanaafuu waan gootee fi kaate tokko yookiin immoo oolmaa ooltee fi kaate tokko yookiin tola tolteetii fi kaate tokko deebisteetu ani akkana siif godheen jira bar jettee yeroo hundumaa waqqasiin jechaadha inni jaaffaan yeroo hunda kan qoostu yoo taate fakkeenyaaf abbaan manaa kee ilkaan isaa cabaa yoo ta'e abbaan manaa kee borcii yoo qabaate borcamni kiyya dhuftee sharafa kiyya dhuftee hin jira maybe kophaa keessanitti yoo jiraatan jechuu ni dandeessan garuu hiriyoota isaa biratti maatii kee biratti maatii isaa biratti waan isa salphisu yoo haasoftu kuni gaarii miti abbaan manaa kee akkasii jibbu akkasirraa fagaadhu godhuu danda'a yookiin jaalalleen kee ta'uu danda'a abbaan manaa keetis ta'uu danda'a kuni akkasirraa fagaatu gochuu danda'a jechuudha hin qoosii yeroo hunda namni bakka yeroo qoosaa miti kuni nama aarsuu danda'a kanaafuu borcamni kiyya dhuftee waanuma haasa'u iyyuu hin beeku bara laale akkasiin jijjiidhamu dhiiraan abbaan manaa keetiin keessattuu kanaafuu amallee akkanaa abbaan manaa kee akka sirraa fagaatu godha jechuudha. Inni torbaffaan jechuudha habjuu keessa hin jiraatin fakkeenyaaf jechuudha ofuma keetii uumtee osoo kennaa akkasii naa kenni osoo iddoo akkanaa geessi na bashannansiise
waan guddaa bakka waan sammuu keetii ol ta'e yookiin immoo waan fiilmii Turkiitii fi fiilmii Hindii irratti ilaaltu hundumti akkasiif ta'u hin hawwi. Siif galee miti kuni waan hin jirre abbaan manaa keetii siif gochuu hin danda'u dhiifama naa godhitu akka warri Turkii fiilmii irratti hojjetuu fi akka Hindiyaan fiilmii irratti hojjetan abbaan manaa keessaa fuudhee si godha habibti. Abbaan manaa keessaa fuudheeti ababaa san hundaa abbaan manaa kee kennaa san hundaa maybe yeroo dheeraa keessatti haal tokko sii kennuu danda'a kennaa isaatis taanaan. Garuu bakka waan hin jirre jechuudha waan fiilmii garaagaraa irratti ilaaltu. Jireenya kiyya keessa osoo ta'e jettee nabjootiin galee miti. Habjuu keessa jiraachuun qaba. Jireenya erga ta'e kun jireenya keenya kanaafuu wanta humna keenya ol ta'e yookiin immoo wanta fiilmii irratti arginu kana jireenya keenya keessatti akka ta'u yaaduun qabnu jechaadha kuni. Abbaan manaa kee akkasirraa fagaatu godha. Yeruma hunda akka inni kennaa si kennu, yeruma hunda akka inni si bashannansiisu, yeruma hunda akka inni waan gaggaarii sin jedhu eegi. Abbaan manaa kee hojii hojjechuu danda'a, maatii isaa bira deemuu danda'a, hiriyoota isaa bira deemuu danda'a, nama walii wajjin wal loluu danda'a. Waan garagaraatitu nama quunnama jireenya keessatti. Kanaafuu yeruma hundaati isaaf hin hubattu taanaan yeruma hunda akka inni si jaalatu barbaada. Yeruma hunda akka inni kennaa si kennu kan barbaadu yoo ta'e kuni ta'uu hin danda'u. Kanaafuu habjuu keessa hin jiraatin inni torbaffaanii inni 8ffaa yookiin inni dhumaa jechuudha. Dhiira bira kan deemtu yoo ta'e abbaan manaa kee si dhiisee deema. Abbaan manaa keetii asillee dhiistee deemuu dandeessa erga abbaan manaa kee dhiira bira ta'e dubartii biraa isa biratti argiteeti jechaadha. Maaliif kuni wanta dhiifama siif goosisiyyuu miti dhiifama naaf godhe jetteetu wanta eeguu qabdu miti. Maaliif dhiira bira erga deemte yookiin dhiira biraa wajjin erga ejjite abbaan manaa kee dhiiste kuni dhiifama Yuusuf gochuu hin danda'u jechaadha. Kuni ulfaataadhas waan ta'eef jechaadha. Amala kana yoo kan taasistu jireenya keessatti amala akkasii yoo kan qabaattan ta'e abbaan manaa keessan shamarree bira deema. Abbaan manaa keessan dubartii bira deemuu danda'a, sinirraa fagaachuu danda'a, sin dhiisuu danda'a jechaadha. Kanaafuu shamarran akka dhiirri sirraa fagaanne abbaan manaa kee akka sirraa fagaanne jaalalleen kee akka sirraa fagaanne yoo barbaadde amala akkasii qabda taanaan har'aan kaasitti viidiyoo kana erga ilaaltanii booddee dhaaba. Nzeen ciao video biraatti nama wal arginutti. Please yaada kee yoo jaalattan isinillee yaada keessan naaf barreessaa. Warri dhiiraa keessattuu jechuudha mee koomentii kana naaf barreessaa please. Warri dhiiraa nuti amala akkasitti illee hin jaalannu dubartiin yoo amala akkasii nutti argisiisne naamni jedhaati naaf barreessaa. Guddaa sin galateeffadha sin jaaladha. Namoota biraatiif illee share gochuun daggatina baay'ee video biraatti nama wal arginutti.